والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حواس خيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جبت النجاة فيالا قالت هما جنة حواسنا خيني هندلو بك جبت لدي الرسقة ديبيني أرى أنقفا رموت بيلوي أنقفات ندرا بيلوي أرى بيلا جنان بيلا أجائبا تا در وان در هاسوينون غرغري بيلا كسي بورانا ندرا بيلا نما هند درا دايني اچرا غباسني تتافي غونا جنني ورنيتا توررايلو إمالا إيوتنا إمال لخنا في وان تكو تكو إران نغفجيز الربيان ويا جبالا akka gaafa harargeen bahaa fi dhiha gammoojjiin aanaan meeqa beelawe tattaaffii goone sanirrallee jabaadhaarra hawaasni sun hundi nama lallabuuf qaba. Hawaasni kun immoo akkasii miti. Hawaasni Booranaa nama hunda bira jabaadha. Kabajaa qaballee ulfina qaballee raaddi Booranaa tashanyii isii fuudhanii uummata raabsaa turan sun har'a raadasanii dhumaa jira. Gaallansanii dhume horiisanii dhume namaa gara namaa sodaachise namaa beelawe namaa rakkate. Kanaaf isinitti waa lallabuu barbaanne harki citu garaan cita jedhan deddeebilleen isinitti heddummaatti ammoo rabbiin asuma keessa barakaa isinii kaa'e. Jiilli gaafa san harargee bahaa fi dhiha deemaa turre sun nama muraasaan nurraa hafe malee har'as wal bira jirra. Waan gaafa san nu barsiiftan san har'a waan xiqqoon argamtullee har'a barakaa namni hundi raaree sanii mul'atee jira. Namoonni adda addallee bakka sanirraa waan xiqqoo qabu fudhatee bishaanillee fudhatee kanama obaasaa jiruu jira. Namuu humna qabuun biyya tana keessattillee labsii godhame akka mootummaattillee labsame akka dhimma islaamattillee labsame ummata san lubbuu isaanii haa baraarru waan jiru iyya tana isinitti dabarsuudhaaf har'a guyyaan bakka jirtan hundarraa hawaasa keenya akkuma dur wal beeynu sanitti akkaawuntii teenya taa nama sadiin irra hojjetaa turre anaa fi Umar Nabira taa'uu fi Ustaaz Heydar gizee hedduu hawaasa keenya irratti gargaaraa turre akkaawuntii sana asirratti isinii maxxansina. Namuu bakka jirtan irraa akka tattaaffii gootan isin yaadachiisa. Isinillee hittillee humna hubachiif. Keessaawu hawaasni keenya hariyaadha. Haduru waan kana eegaltan duruu garillee jaartanii jirtan ummanni dafee dhaqqaboo lubbu dhaqqab ka dafee dhaqqabu hawaasa riyaadha. Waan eegaltan san itti fufaa waan gaafatti ummanni baay'ilama seene sanillee karaa sheekha keenya Sheekh Jamaal Muusatii fi karaa Shamsuddiinii fi nama isaanii wajji jiruun waan ummanni baay'ilama seene sanillee akka daddafin nu qopheessan. Ramadaana kana duratti hawaasa san ziyaaruu feene. Har'a hanga ganaa namni horii magaalaa geessee gurgurullee ni eeggannu. Hanga midhaan gurguranillee ni eeggannu. Har'a wama keeshaa qabdan barbaanna. Hanga ganaa nu bilcheessanillee mi waan keeshaa qabdan barbaanna inshaallahu ta'aalaa. Akkasumatti namni keenya qaba akka hunda jirtan akkuma dur godhaa jirtan san akkuma sanitti itti fufaa. Ummata Booranaa bira haa dhaabbannu, bishaan haa obaafnu, nyaata haa nyaachifnu, lubbuu isaanii haa baraarru isiniin jenna. Galatoomaa jazaakumullahu khairan. Inshaallah nuti gargaarsa keessan san fuudhee kutaa Booranaa keessa naannoo keessa deemee qoodu isin agarsiifna yoo Rabbi fedhee akkuma amma dura wal barsiifne. Jazaakumullahu khairan. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Buleessikhiyya Umar waan itti dabaluu laala. رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى نجا أكما شيء نفعنا سنت هواجرو دبين هنقفا نيجا تكون في جبدودا سن الله وهي نورسيبتن رب الله وهي نورسيسدو قافا يسن كبينجا كيسن بابتني حررقي بها في بتا كيسا يا آتو بيسن أكوان نتتفتي روبا حتى كبني دي منونيتي وقالتي بكتك ديني waan isin nukkolitin san hawaasaan geenyee biraa garagalle rabbii subhaanahu wa ta'aalaa rahmatasaa buusaa fi ture. Arrallee akkuma nabiin sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa jee
rahmata keessan fuunee hawaasa san biraa yoo dhayne hawaasni san roobatti haajama har'a yoo isaanii roobe boru citaa fiile horiin isaanii nyaata borumtii horiin isaanii citaa fiile san hoggaa nyaate aannan coneen harma horii keessa jiru arkama conee sanillee conatee namni dhugee jiraachuu danda'u har'a aga horiin isaanii dhumu osoo eenuuti lubbuun hawaasaa bahaa jirti osoo nuti gartee waa harkaa qabnu kanam tokko bulchuu dandeenyu jechuudha. Namni keenya ka biyya adda addaarra faca'ee jiruu fi ka biyya tana keessa jiruuhu yoo boru ganama nama lamaan nyaachisa sadii nyaachisa je'ee ka waan qaburraa walit darbee hawaasa Booranaa san guututti haga rahmanni rabbii lafa gahee fi horiin isaanii waa nyaatee fi akka dur osoo bishaan namatti hin kennine aannan nama kennu eegalan ta'anitti rahmanni nuti goonu kun bakka sanii inni gaha jenneeti abdannatu. Kanaaf yaabina shayni keenya isin yaame ifi hawaasni biyya guutuu yaamaa jiru kan dhimmi islaamaa yaamaa jiru nutillee akkuma dur gartee waan isin nutti ergitan nu kannitan dhaabbannee hawaasa saniin gahaa turre har'allee hawaasa saniin ni geenya. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fayyaa fi nagaya nutti haa ta'u daddafaa nu dhaqqabaa hawaasa saniin haa dhaqqabnu xiqqoon isin kannattan gartee hawaasa san bira guddoodha daddafaa nu dhaqqabaa isiniin jenna insha Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam cufuma guyyaa gartee aduun keessa baatu kana hunda malaayikaa lamaatu bahaa jee bu'a malaayikaan lamaan buutu du'aayi gooti yookaasiif gooti duba du'aayi maal jetti Allahumma a'ti munfiqan khalafa yaa rabbi nama waa kannatu bakka buusiif jetti duba waan inni kannate bakka buusiif wama anfaqtum min shay'in فهو يخلفه ربي بكنا معبوسة دوبا ربي بالله سينه ملائكان تكدواي سيقوت يا ربنا ما خنا تخني يته خنا ربي خنا قرتي تيسنتنا بيت تنا أولي ربي سبحانه وتعالى كتاب الله ده ملائكان تنمو اللهم أعطي ممسكا تلفا نما قرتي هن خنا النوا قبيه يبي سوقرتي خسارة بكبوسي علاقة بكبوسي جتة تكادتي دوبا سيب كادتي بو sikkarratti guyyu malaayikaan bu'aa jirti. Kanaafuu waan qabnurraa dafnee haadha qabnu keessaaf warri sheenitti dhaame xuxxisaa sheenirraa quba qabu warri riyaad hatattaman akkasumatti afooshaaleen biyya adda addaa masgiidonni biyya adda addaa abbootiin qabeenyaa kan biyya adda addaa akkuma bartan san